ijoolleen biyya ormaa jirtanii anumaan dabalatee inni hojjenna mane nama jijjiirra mane ofii keenya uffannee taaraan galfannu nyaannee taaraan galfannu isa qabnullee uffannee itti boqonnu dhugaa isa iyyuu dhabne guyyaa tobbaafannu hin beeknu. Har'a waaqayyo abidda keessaa na baasee akka Itoophiyaatti sa'aatii meeqaan kee sa'aatii 5:10 asii sa'aatii 5 jechuuni. As keessatti kilaasii buqqeetti jilgeeffanne shintimeetii keessatti jilgeeffatte naannoo daqiiqaa 5 yaa waaqayyo na oolchii jedhee kadhadhee isaan daqiiqaa 5 kadhadhee sana waaqayyo 1000 godhee na oolche jechuudha. Feetuu sadaa boofaatti godhanii kan ibsaa jira. Erga citee naannoo waggaa fixeeraniitii mana kanaadhaan qayyariin jaana dhageessu qayyariin jaana dhageessu. Har'a tokko ina ajjeesee oole dhugaa amma yoona kanaan na urgufa naasuun sana keessaa bahuu dide maaliif yeroo malee karaatti fiinnuune waaqi. Hayaa jireenya biyya ormaa akkana nama gootii bar dhugaa waaqayyoo jechuudha. Obboleetti koo duraan dursee baga waaqayyoo si oolche waa hundumaaf kadhannaa keessantu waaqayyoollee kadhannaatti kadhatte santu si dhage. Waaqayyoon bakkuma hundattuu nama namaa dhagaa laphee namaa keessa jira inni siif ati laphee kee qulqulluudha namatti taanan iddoo ati jirtu hundatti si faana jira waaqayyoon jechuudha. Baga waaqayyoo si oolche waan hamarra dhugaa waan baay'ee laphee nama cabsu jechuudha. Wanta obboleettii keenya kana dhageessanii jirtanii ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu jecha egaa ka har'a akkuma viidiyoo dura obboleettiin keenya tokko dhugaa dubbachuu fi maashinii daabboo tolchuuti wannan isaa duraayyuu citee jira jettee firri isaa duraayyuu citee jira jettee itti qayyarin jedha. Har'a immoo ganamumaan ka'ee tawaaqa kadhadhee shintibeetii keessatti yaa waaqayyo na oolchi jedhee daqiiqaa 5 kadhadhee jettee jirti. Dhugaa waaqayyo kun oolche dhabe waanuma hundumaayyuu ganamas kaanu sa'aatii hundumaa yaa rabbati nagaan nu oolchite nagaan nu bulcheen waan xiqqaa namatti fakkaata nama gariitti garuu guddaadha. Yaa rabbi nagaan na oolchi na tiksiin na bulchite nagaan na oolchite nagaan na bulchi waan guddaadha. Waaqayyoon baga si baase koodee teenya jireenyi biyya ormaa hedduu qabdi fatanaa hedduu qabdi. Lubbuu namaa galaafatti har'a lubbuun ishii galaafatamee xuule jechuudha. Waaqayyo ishii oolchi akka wannoo saffana da'een waaqayyumti ishiin ganamaan kaatee shintibeetii keessatti waaqayyoon ishii kadhattetu ishii adaane jechuudha. Dhugaa waaqa waan baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Adaraa keessan ijoollee keessattuu elektirikoota kanarraa of eeggadha. Warroonni maashinii keessallee hojjetan of eeggadha. Wanti akka wannoo kun afaan hin beeku wanta akka taananii dhugaa amma ka biraa dhiisaati kanama qorra dabarsu kanaayyuu baqa yeroo baay'ee hin banu na sodaadha dhugaa dubbachuu jechuudha. Maali wanti maashinii kun wanti wanna kun elektirikii kun baay'ee sodaachisaadha jechuudha. Inna wantoota akkanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboleettii kiyya kanarraa barumsa fudhattu akkasuma immoo gorsa adda addaa walii qoodudha isiniin jedha obboloota koo. Obboleettiin keenya kun egaa ganamaan kaatee gara hojii ishii deemuudhaaf egaa hojjechuuf taate ishiin jechuudha. Yoo hojjechuuf taatu kana waaqayyo immoo oolchadha. Waa hundumaayyuu waaqayyotu danda'a. Isa albeesitti qaratee deemullee isa si nyaachuuf ta'ullee isa sitti babaasee ilkaasti babaasee nyaachuuf ta'ullee waaqayyo sirraa dhooga. Waa hundumaa sirraa dhooga. Inna waaqayyoon akkuma ishiin kadhatte sanii waaqayyo immoo oolchadha. Waa hundumaa danda'aadha. Isa kan nu eegee nu tiksee nu galchu obboleettii keenya kana waaqayyo baasee jira jechuudha. Galata waaqayyo galateeffachuudha. Iddoo kamittiyyuu iddoo nyaannullee iddoo dhugnullee iddoo deemnullee iddoo teenyullee waaqayyoon keessan akka amantaa keessaniitiin kadhadhaa. Hundumtuu ijoolleen kiristaanas taatanii musliimas taatanii waan fe'etti amantaa keessanitti kadhannaa kee jabaadhu itti kadhadhu. Maalifi waaqayyo yoo kadhatte waan hundumaa waan ati yaadallee si guuta. Waan hamaarraallee si oolcha. Obboleettii keenya kana waanuma ishiin kadhatte saniif dhugaa waaqayyo jechuudha. Afaanum daqiiquma 5 kadhadhe jette. Shintibeetii keessatti kadhatte yaa rabbi nagaan na oolchi nagaan na bulchite nagaan na oolchi jettee waaqayyo ishii kadhatte osoo ishiin gara dalagaatii fi karaa dalagaatii fi bakka itti daladdu kin immoo iddoo chikiniin jedhama maal kushiinumaan jedha ka kushiinaa seente jechuudha. Inna yeroo ishiin achi seente jettu ishiin waan kana hojjedhu jennaan yeroo hundumaayyuu qayyarin jedhaan jette akkuma isinitti hime sanitti ishiin qayyaruu didde jechuudha.
qayyaruu dinnaani wannoon kuni yeroo hundaashin qayyaratti malee qayyartu garuu guyyaa tokko kala lubbuu muciyyoo tanaa galaafatee xuulee jechuudha. Waaqayyo immoo oolchadha. Waaqayyoon akka namaa miti isatu lubbuu nurra kaa'ee isatu nu uume inni nu gatu iddoo hundumattuu nu waliin jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya kan biyya kee alaa jirtan kun adaraa keessan of eegaa Waaqayyo sinaa eegu maashinoota akkanaa kanarraa of eegaa hintu tokko kana dhiisatti kan bishaan danfisuun hin tokkaati rabbi dhugaa Waaqayyo guyyaa tokko silkiin isaa anuun rifadhe dhugaa Waaqayyo jechuudha. Silkimti kunoo chaarjii akkatti itti godhan kana silkii kana kan fiishii itti godhan kana jettanii itti sakkaan kana jechuudha. Kan bishaan ittoo sangallayyaa kana yoonani bishaan achitti godhetin bishaan yaa'u jedhe wannan tun gaaltata maxalla jedhetuma wannan iyya akka kanatti jechuudha. Dhugaa Waaqa xis jedhee bakki wannan sun gubatee xiyyee jechuudha. Ni laala kunuyyuu rifaatu guddaa rifadhe duduu isaanii yoo jechuudha. La waan xiqqishuu hin qabdu wanti nama rifachiistu jechuudha. Maashiniin kun of eeggannoo godhadhaa Waaqayyo sinaa eegu. Maashinoonni elektirikiidhaan hojjetu kun baay'ee badaadha jechuudha. Waaqayyomti sinaa eegu. Hunduma keenya Waaqayyo nu haa eegu. Nuti ijoolleen biyya ormaa jiru waan baay'eedhaa saaxilamnaa jirra. Waan baay'eetu adagaa baay'eetu nurra gahaa jira. Miidhaa malee ani bu'uma saana dhabe miidhaa isaa malee dhugaa Waaqayyo baay'ee nu ajjeesaa jira. Birriidhaaf jennee dudda keenya cinnee birriidhaaf jennee humna keenya dhabnee birriidhaaf jennee bifa keenyatti jijjiirree birriidhaaf jennee umrii keenyatti gubnee birriidhaaf jennee lubbuu keenyatti dhabne jechuudha. Dhugaa waan birriin tun nu hin jirtu bara nama biraa homaan goone nuti shamarran biyya ormaa kana waa goote malee nama kaawwan homaan goone namni kuwwan akka keenyaa kanatti bu'aa bayii hedduun qabu cinqii hedduun qabu nuti garuu cinqii hedduu keessa dabarree jechuudha. Hedduu keessa dabarra Waaqayyo immoo nu gatin inni nuti seen nu baase nu gatin Waaqayyo hunduma keessan hojii bakka jirtanitti sin hojii naa ta'u adaraa keessanii akka amantaa keessanitti ጸሎtii keessan godhachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waaqayyo immoo waan hundumaayyuu oolchadha. Obboleettii koo qaalii baga Waaqayyo si baase ammallee ashirraa barumsa fudhattu jedhee yaada akkasuma moonis akka barumsa ta'u jedheetiniin waan kanatti isin dabaluu dhaqee jechuudha. Baay'ee tokko garaana nyaattee hooshin akkanatti boochu jechuudha. Maaliif nyaannan tukkaa bakka hundattu nama nyaatti dhugaa Rabbi nyaannan tun nama nyaatti. Har'a obboleettii keenya kana galaafatee xuulee jechuudha. Silkiin Waaqayyoof galannaa ta'u baatee jirti isheen illee kun viidiyoo hojjettee jirti. Akkasuma viidiyoo ishee irratti immoo gorsa isin argama. Akkasuma warroonni of eeggannoo godhan jedhee tanaan viidiyoo kana waraabuu dhaqee jechuudha. Hundi keenyayyuu ijoollee waan argitan tokko akka irraa wal qusannu wal barsiifnaa wal gorsinaa wal hin tuffatinaati wal gorsuu wayyaa yoo gaafa ati na gorsitee gorsa keessan dhaggeeffadhe anillee boru waasan irraa goruu danda'a. Atillee waasan irraa goruu dandeecha. Waan hamaarraa wal gorsaa waan tokko yoo sin qunname dafaatii iyyadha walitti iyyadha waliin mirmadha wal cinaa eejjedha. Nuti wal malee homaan qabnu keessattuu ijoollee shamarran biyya ormaa wal malee homaan qabnu wal malee fi Waaqayyo keenya qofa kan qabnu bakka dhugaa Waaqa jechuudha. Namni nama argu akkatti hojjennee birrii finnu namoonni biyya keessaa birrii jedhan akkatti nuti hojjennee akkatti nu dafqinee humna keenyatti dhabnee itti fatamne itti jibbamnee jechuudha. Akka sareetti ilaalanne sareen biyya keenya kabajaa qabdi. Saree faranjoota biratti kabajaa qabdi garuu araba biratti yaa'u sareedhaan hin geenyu saree san hin geenyu jechuudha. Innaa araboota biratti jechuun sareen biyyoota gurguddatan keessatti jechuudha. Biyyoota akka arabaa osoo hin taane arabni maal saree bitti ishiin biyyoota gurguddatan keessatti sareen sadarkaa meeqaffaa irratti boo sadarkaa sadaffaa irratti moo sadarkaa sareen jechuudha. Akka biyyoota gurguddatan akka Awurooppaa namni kanneen biyyoota Awurooppaa kanneen saree jechuudha. La saree sadarkaa abdi garuu nuti hoo biyya arabaa kana keessatti sareen geenyu sareetu bakka sareetu ilaalan dhugaa Rabbi na ajaa'iba gisee tokko ilaale jechuudha. Dhugaa Rabbi innaa nuti akka sareetu ilaalan jechuudha. Saree sun kabajaa abdi haa biyyoota gurguddatan keessatti sareen kabajaa qabdi garuu nuti immoo sarma sallee hin qabne jechuudha. Innaa akkasii siniin jedha obboloota koo. Kanaaf immoo nuti of eeggannoo gochuu qabna. Waan hojjetu tokko irratti illee humna keenyas akkasuma maashinoota garagaraarraan illee of eeggannoo godhaa isiniin jedha obbolo. Isaan amma waan tokkoyyuu godhi isin jedha amma gaazii kanuu yeroo jala qabsiisaa isiniin jedhan jiranii ofiisaatiin qabsiisan sodaatu. Dhugaa Rabbii sodaatu qabsiisin jedhudha. Dhugaa Rabbii lubbuu tan akkatti isaa sodaatame. Lubbuun garuu guyyaa Waaqayyo jedhe malee hin baatu. Silaa har'a doo baate lubbuun micayyoo tanaatiif baa jechuudha. Maaliif oolcha Waaqayyoodha. Waaqayyo hin oolcha. Waaqayyo guyyaa ofii isaatii hajame malee lubbuu namaa hin baasu jechuudha. Na akkasii isaan sodaataniifis dhiisaniifis mati jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan obboloota koo adaraa Waaqayyo sinaa eeguu wantoota akkanaa irraa of eeggadhaa isiniin jedha. Kuni barnoota isiniin ta'a jedheetii yaada akka yaada kiyyaatti walirraa hin baranna waan barannu kan ammoo wal gorsuu qabna.
waliif yaada qooduu qabna, waliif dhagahuu qabna. Namni tokko maaliif na gorsi jettee tuffachuu osoo hin taane maal haasa'ee namichi sun maalidha jettee xiinxaltee haasa'a namni haasa'u kana keessaa. Fakkeenyaaf amma daqiiqaa 10 yoo haasa'e waan naasa isa keessa daqiiqa takka qabachuu waan gaarii takka qabachuu dandeessa. Jecha gaarii takka qabachuu dandeessa. Hunda namni qabataa muti hunda jecha takka keessaa fudhachuu hin dandeecha. Viidiyoo takka yoo jedhe ishii keessaa jechuudha. Inni akkasii siniin jedha obboloota kooyi adaraa keessanii of eeggannoo godhaa bakka gaaziiwwanii elektirikiiwwan garaagaraa kanneen of eeggannoo godhaa siniin jedha. Waaqayyo immoo nu biratti waaqayyo nu haa eegu, waaqayyo biratti immoo abbaan of eeggachuu qaba siniin jedha obboloota kooyi. Akkasuma kaa warroonni chaanaala kee afaaraa taasisan sabskraayibii gochuun nu jajjabeessaa. Akkasuma immoo warroonni qeeqaa fi yaada yoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Hundi keessanuu siniin jaaladha. Gorsi kiyya har'aaf kanuma. Waaqayyoon obboleettii keenyas baga nuu oolchee baga nuu baase siniin jedha. Yoo gaafii qabaattan akkuma isin jedhe koomentiin banaa jira.